جت بريسين وفي التمنور يا بيري مسكني هو ما بيني بناتي المل صبيت شوفي قراني في جانيديس isatti immoo viidiyoo dhugaa jiraatee jennaan suma dhugaa qaama qullaa biiftuu shooppiinis hin beekamamu lubbuu mishigiraallee taadha inni immoo gaafa sana akkasitti fidee dhufe seerriin jira biyya kamuu keessa mishigiraallee taadha inde viidiyoo yaa fidaa ka ilaalla way sheernaa godha kanarraa naaseenati biiftuu baay'isawee dhiisaa kaamaa inni dirqama waan namni haasawwan barbaanetti nama hin gafaatan okay lammata dammoo dhiiratu dubartii arrabsaa jira jettan ishi ani dubartii dha eenyuun arrabsa kan dhiirri dubartii arrabsu inde baay'isawee inni kwaalitii nama nooro nama kwaalitii nama eegee jiraatudha biyaasa ani seeftii ijoollee dhiira baay'atan eega isin galee dhiirota baay'ee kanan arrabsuun barbaanne baay'ee jira soo sanaaf jedhee ani maanin bisa dibeኝ በዚህ አይገባኝም በዚህ አይወጣኝም ምክንያቱም አን ቢፍቱ ቦታ ሺት ነው ዱፌ ካሱን ጅሩ ኢር ደሞ ኢር ተኤ ጀዴ ዱፌ በከነን ጅሩ ዮና ካሲ ጋፈሰና ባንጋ ሹማለ ጋቸነ ጅብሮ ወልት ገዱባና አማ ከነንተ ኢንቲ ማልቱ ሚዲያ ረባሲና ለፈለፍሲሰ ilmi dhiiraa tokko dhufee harkaan dubartii qabatee illee tumuu hin danda'a. Garuu dhiirri dubartii arrabsu inni dubartii akka ta'ettan isa fudhadhas ni galee. So sanaafuu dhiira dubartii arrabsu borumuu yoo agartan namatti lakkaa'ina. Sababni isaa dhiirri dubartiin arrabsu. Dubartiin baalageedha waan barbaaddellee siin jechuu dandeessi. Ati immoo ilma dhiiratti qoftoon jechuun dirqama keeti. So dhiirri dubartii arrabsa dubartiin immoo deebisiif jechuun dubartii sunuu kwaalitii ishiitti gadi bu'aa jala. Ana immoo dubartiin na arrabsite dubartiin na arrabsa. ilma dhiiraa garuu dhiira ta'ee rarraafateetu dubartii arrabsu maal jedheen irraa dubbadhaan so akkasii gaayisii ani amma kananii nama yaaduu danda'uudha nama sammuu kootitti amanee jiraatudha dubartiidhaan akka feetti wal loluu nan danda'a ilmi dhiira dubartii arrabsu immoo safuu fi safeeffannaa aadaa oromoo keessa hin jiru isin galee maatii kiyya tan koora malee ittiin nan boonaan na dhalattuu mucayyoo baadiyyaa keessatti immoo uffata akka barbaadanii uffatanii deemu so nuti uffata sanatti illee naffarru itti waraabna shiggiriillu na maatii kiyya laaluu barbaadee dammoo salaalee ana sinitti maara keenya roggee qolaati jedhamu ganda nugusee ambasee abbaan barbaadee yoo dhaqeen argata maatii kabajamaa irraa akkan dhaladhe dhaqanii ilaaluu hin danda'u yoo barbaadan kinoo addis faan jiru ijoollee wajjin guddanne sanitti himuu danda'u sila kanaafuu amma kan ofitti amanuu dandeenyutti maaltu namaa deebisise please yoo dandeessan maqaa namaa azalatti hin barreessinaa warri ajandaa barbaaduu dhuftanis ani ajandaa hin qabu dadhabeetan dhufeeffataa jechuun qo'aa hunda'uu sin buusa meerii beekatuma si buuse shi maama firaasis sin buusa so kanaafuu please maqaa namaa dhuftanii azalatti meeshin godhina sababni isaa ani hin barbaadu guys ani biizinasii kiyyan barbaada hojii kiyyan hojjechuu barbaada sin galee hojii hin qabaa hojii kabajamaa hin qabaa warri na hojjechiisan namoota gurguddaadha ani boru eessan biizinasii hanqasaaqasee ta'e biiftuun har'a suuqii biree jirtutuun suuqii ishiitti naannifattee yoo namni mi'a naaqanna sinaan jedhe an baay'izawee na saqqaqa guys sababni isaa amma suuqii namaa keessa jirutti asin naaqannas yoo naan jettan ani sheemin na qaba sinii qannasuuttis mirga hin qabu sinii lakkii jechuuttis sin dabbara gaafan kana hojii namaa kana hojii kiyyatti naanneffadhee biizinasii mataa kiyyaa oofaa jiru sini galee dubartii jabduu ta'e taarikii kiyya kaleessa sana of duubatti gatee maaninnatii kiyya irraatti kooru baay'izawee suura duriitis yoo fidde ani baay'izawee laalitan itti kolfa anatu akkana ture amma warra boota kanan ga'e sini galee kaleessa akkasan ture arrammoo sadarkaa kanan jira jedheen hunduu bakka guys suura keessan durii waggaa gartaniin kofaltanii ani nan kolfa baay'izawee geeffan bataam nama yaasiqany እና suurri kiyya durii amma sa'aatii kanatti masnaanya kiyya waggaa shanan irraa immoo baakkiin amma jiru kuni waggaa shanan irraa immoo masnaanya kiyya bootan kun immoo jechuudha እና maaninnatii keessan kaleessaa kibrii keessan eeggadhaa safuu fi safeeffannaa bara sanarraan kan hafe wanni ani oromoodha walitti na buusan jiru uffachuu zannatu immoo qimamoonni mana madaamii akka biiftuun zannan hin barbaadu jennaan okay zannatu isaanitu barbaada na caala gammachuu kiyya nama arguu barbaadu baay'ata oonani kolfee gammadu anna caala kolfee gammadu baay'ata sanaafan taphadhaa sanaafan bashannana malee rakkinni mana hunda keenya jira silaa utoo akka rakkinaati otoo rakkinni tokko nu mudatuuti mataa waliin qabannu garuu dammoo nama gammachiisu baay'ee jira nama na jibbu tokkoof jedhee nama na gammachiisu hunda jibbuu hin danda'u soo isaaniifan jiraadha fataan jedha qimamoonni mana madaamii immoo biiftuun uffattee dibattee dhiqattee jedhanii kan isaan dabbaru yoo jiraattan geeta namallee ol baa qirreetaa keessanaaf dhiyeessaa ani isinii olii miti
anin beektu ammas hin jaaladhu siniif jedhee nama hiriyoota koo meeqa dhabeera. Sinii galee miti siniif jedhee waan meeqa dhabeera na isin immoo ana naqeeqxus jedhee yaadu wanni sin godhee naqeeqxan illee hin jiru. Duraan illee guyyaa soo ta'e immoo ofii kiyyaaf affataa jedhe maaliif uffatatti birrii kee maaf itti gaafa naan jedhan maaltu isaan galche anaatu bitata uffata kana miti reeka. Way ani immoo dhugaa rabbi ofiifuu bitadheen beeku ijoollee mana madaamiti naa bitaa barbaadan takka takka maqaa isaanii asirratti siniif hawwaa. Ani dhugaa rabbi guyyaa takka xubaatii kiyya keessa bitadheen beeku isaantu naa bita isaantu gammachuu kiyya barbaada isaantu giiftii naa erga isaantu sappoortii na godha isaantu akka hin uffadhe ofii isaaniitiif dhiisanii sa'aatiin anaaf dhaabbatantu jira. Sinii galee gammachuu kiyya arguu an barbaadu baay'ee jira. Ani isaaniif jedheen jiraadha isaaniif jedhee of mataa kiyya. Bakka ga'eetan bakka kamitti of arga. Kana yaadaan hundi keessanuu kana yaaddu miti sammuu keessan keessa. So ani nama naa gammadu baay'ee jira. Isaaniif jedhee afaan kollee eeggadha. Guyyaa immoo ani nan bashannani. Nan kolfe nan taphadhe kaza booda warri jibba kiyya qaba warri duraan na arguu hin barbaanne maal jedhanii poostatanii ijoollee mana madaamiti irratti ta'uu xaxxarti nuti uffata qullaa uffachuu nama uffatu hin barbaannu dhanii viidiyoo tokko poosti ta'ee arge. Ani namni tokko na jibbeedhaaf addunyaan guutuun na jibbee miti. Otuma addunyaa guutuun na jibbite boru guyyaa biraatiin dhufa waan ta'eefu abadan harkan kennuun rakkinni ganaa natti dhufu. Arrabni yookaan zim jedhee namni miidiyaa irra taa'ee narrabsituuni ana natti hin dhaga'amu. Lamin ani kaleessa bakki ani ture suni bakka narra kana nangaa jedhee yaadee miti. Arraani istii maaltu natti irratti gaati. Bakka ga'uu barbaadu hunda ga'ee jira. Hojjetachaan jira, lafaan jira, humna kiyyaanan bulaa, sa'aatii raftee kiyyaa dhufee akkan barbaadetti bashannanee amma hojjechiisan kiyya sun biiftu kun sirraan bareedne naan jedhutti amma ijoolleen na jala jira sirra. Indee ani uffadhee bareeduu bichaa tarra na arrabsiisa waan biraan jiru agartanii jirtus. Sinigalis leen uffata bichaa uffadhee bareedeef arrabfamaa ture malee nee baree baran wanni godhe hin jiru. Qixaatii immoo fudhadhu yoon jedhe mirga kiyya maaliif qixaatii ana madaalu bichaan qaxxaan. Waan hawaasa fuulduratti barsiisu isti dubartii kamtu shamizii ishee ofirra baasee ani ilmoo dubartiitti qullaa kiyya fuuldura dhaabbadhee shamizii qaraddada. Kana indee guys gizee namaa loltan gizee namaa arrabsitan nu arrabsuun keessan bareeda akka namni obbaruu nama gootu. Garuu ደግሞ bakka qaba. Geetan arra balleessite wattan nan arrafame gizeen arrafame sana miira keessa galee dubbadhe kaala sana amma irraafadhe laal eenyuun akka wallolii irraafadhe geetan misikirii amma dhuftanii koomentii dhannatti maa turtan. So irraafadhe yoon ani akkana sinigalee nama qeemii namatti miti Iyesuus Kiristoos ilma namaatiif dhiifama godhe ani ilmoo namaa ta'e dhiifama nama godhe. Amma aanadhaan mini kan wallole geetan aanna gizee sadiin itti arge amma laal geema wajjin taphanna jedhee irraafadhe yoon. So ani nagarii akkatti qabatan illee hin beeku bakka nagariin jiru illee hin beeku ani akkasiin dalli teessanii isin immoo warri na jaalattan warri amantaa kiristaanas musliimas ortodoksiinis hundi keessan kadhannaa naa godha. Akka fuuldurri kiyya milkaa'u bakka haadha kiyyaa bakka abbaa kiyyaa bakka maatii kiyyaa isin naa bu'aatu naa kadhadha. Ani kana isinirraa barbaada malee akkasinii ani unkaan intala Oromoo ta'e maatiin irraa dhabame intala Oromooti garuu iddi kiyya Oromoodha. Unkaan Oromoo miti Oromoon nama guddifachaadha isin bira dhufeewu hin guddisu unkaan anan tala teessanii miti. Sini galee yoon balleesse natti himaa yoon dogongore natti himaa. Ani nama tokko yoon arrabse nama sanan arrabse maatii namaa anaa gadi bee maatii namaa arrabsu agartanii gizee takkitti ለመጀመሪያ kiyya seena lubbuuti wallole መጀመሪያ gizeen Dubaay seenu gizeen hojii dhabee taa'aa ture tokko maatii isheetti darbe erga sana ani maatii nama arrabse hin beeku. Sababni isaa maatiin waan beekan hin jiru waan irraa beekan hin jiru. Ani maatiidha maalan jedha amma ለምሳሌ aanadha yoo wallolle aanna irraa daaraa kaasuun hin danda'a haadha fi abbaa isheetitti hin darbu. Maatiin maatiidha isinii galee so maatii kiyyatti illee naffaru tankoora tamboona abbaa fi dhudhoo waaffee jedhanii isaanii argaan jiran isaan yoo kana laal akkamitti taa'aa jiru isinitti immoo amma maatiin kee ilaala isaan amma yoo kana mudijjaa beektu miti mudijjaatti zuurii naannaanii yoo akaayii nyaatu yoo kan immoo siimmoo affeellatanii siimmoo nyaachaa jiru yoo kan immoo dinnicha affeelanii dinnicha nyaachaa jiru innaa zuura ta'aniiti jechuudha. Oduu durii fa'aa walitti manii masmaas qafaa waliin mammaakanii kolfaa jiru. Waa'ee miidiyaa biraama hin beekan isaa. Geetan so ani oduu namaachi jiraadheen jedha laalsila. Geetan hin barbaadan isin.